السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو بلي ومسلمة هندي كيسانيو ريوتان كو إلمان أورومو كانتاتا وروني أمانتي براور دفتان الشمار كفوني جرتو بغا جراتان سنين جتشا أراوان أدى ويقابد سنين أوفي النسمال جتشون كيسان هين أولو غورسة قوي يوكانيمو وانتان أوفيكو irraa hubadhe wayirraa waa xiqqoo sinii dhaamuu dhufe inshallah gamanumaan chaanaala koo like subscribe gochuu hin dagatinaadha. yaada keessan komentii jalatti naa barreessadhaa sinin jedha. gamanuma warroonni immoo na jajjabeessitanii galatoomaa guddaa galatooma isinin jedha. isinin jaaladha. oromoo koo guddaa galatoomadha. inshallah gama yaada keenyatti yeroo dabarre namoonni tokko yeroo namni samiidhee yookaan dubartiin tokko yeroo abbaan manaa ishee miidhee yookaan hiriyaan ishee jaalalleen ishee miidhee karaa miidiyaa dhuftee boossee himataa jirti. garuu sun ta'uu hin qabu. yoomiyyuu taanan namni nama miidha malee nama miidhuuf yaala malee yookas sammuu kee biizii si godhuuf yookaan si jeequuf yeroodhaaf malee umurii dheeraa si jeeqee yookiin si miidhu hin danda'u. miidhaan kan rabbiiti caalaa rabbiirraa hin dhufin malee kan nama homaa miti. waa hunda keessattiyyuu obsa qabaachuutu gaariidha. namni na miidheettee sammuu kee of hin dhiphisinii. namni na jeeqettee mataa kee of hin dhukkubsinii. yoo yaada qabaattee yoo mataa qabaattee miidhaa namni si miidhe sanirraa barumsa fudhatta. namni tokko yeroo si miidhe yookiin karaa humnaatiinis haa ta'u karaa qabeenyaatiinis haa ta'u karaa tuffiitiinis haa ta'u karaa xiqqinaatiinis haa ta'u namni yeroo si miidhe waan namni si miidhe yookaan immoo waan namni sitti balleessisan barumsa fudhatta. maaliif namni sun hangam akka si jaalatu, hangam akka siif laafu, hangam akka siif dhiphatu, hangam akka siif cinqamu, hangam akka bootaa siif qabu, hangam akka kabajaa siif qabu irraa baratta jechuudha. maaliif ani karaa mataa kiyyaatiin namni yoo na miidhellee yoo na arrabsirree yoo na rukutirree yoo waan fedhe na godhellee anaaf gaariidhaan jedhaan akka mataa kooti. maaliif waan sanirraa barumsa fudhatta. namni kun nama akkamiiti, namni kun nama hangam gahu, karaa fuulduraatti namni kun hagam jettee nama san madaalta. ofii keetiif irree barumsa guddaa irraa fudhatta. namnillee sirraa barumsa fudhata jechuudha. kanaafiyyuu namaaf hin boo'ina. namni na miidhe namni akkas na godhe abaluun akkas na godhettanii namaaf bu'aan oolinaa. namaaf mataa keessan hin jeeqina. namaaf gadi hin jedhina. ofitti amantummaa qabaadha. namni yoo ofitti amane yoomiyyuu waan ta'u rabbiirraan dhufin malee waan rabbiirraan dhufne immoo wanta namni nama godhu tokko yoo hin jiru jechuudha. wanti hundinuu waan rabbiirraa dhufu waan qadarri baddaadhaa namaaf katabe malee waan namni nama godhu miti jechuudha. saniif jennaa keessattuu ijoolleen keenya ijoollee shamarranii adaraa rabbiin sodaadhaa. yoo abbaa manaa keessanii walloltan yoo fireendi keessanii walloltan dhuftanii miidiyaarra hin boo'ina. namni ittuu nama maraacha yoo ati boosse ittiyyuu namni miidiyaarra jiru keessattuu ijoolleen tokko irratti boossanii mataa keessan dhukkubsitan waa tokko furmaatan argattan. furmaanni hin jiru. kanaafuu tasgabbaa'uu qabda duraan dursitee. wanti nan miidiyaa irratti dhufee boo'uuf kun maalinni namni nan itti boo'u kun immoo eenyunni iddoon ati itti boossu kun immoo eessa inni dursa waan kana yaaduu qabdaa jechuudha. yoo ati waan kana yaadde duraan dursitee boo'uu keetiin dur nama san himachuu keetiin dur nama san saaxiluu keetiin dur yoo waan kanatti yaadde gaarii natti fakkaataan akka mataa kootti jechuudha. maaliif jennaa iddoon ati itti boossu kun iddoo siif furmaata qabu miti. namni ati itti boossu kun nama ati irraa furmaata argattuu miti jechuudha. namni yoo namatti boo'uu dhabe hiriyaa tokko gaarii yoo qabaatte rakkina kee dhiphina kee yaaddoo kee nam tokko qofatti himatta malee
nama miliyoona tokkotti miti namni miidiyaa kanarra jiru nama miliyoona meeqa kun sitti kolfaa kun sitti gammadaa kun sitti uffata kun sitti xiqqeessa jechuudha. Maaliif ofii keetiif illee ofirraa safuu fuutee maatii keetirree maatii safuurraa fuutee of xiqqeessite jechuudha. Miidiyaarra dhuftee boossee waa'ee dhibbina keetii yookiin waa'ee rakkina keetii himattee bo'uun namni rabbii miti waa namas hin godhu waa namaafis hin godhu. Kuma kee ji'a 9 dhalate malee guyyaa 99 hin dhalanne jechuudha. Dhiirris dhalaanis guyyaa 9 dhalate. Saniifuu garaagarummaan ilma namaa yaaduu qofa. Yoo yaadde immoo garuu wanti hundinuu siif gala barumsa sii ta'a jechuudha. Kanaafuu keessattuu ijoolleen shamarranii warroonni dhuftanii asirraa boossanii abbaa manaa kootii akkasuma godhee abbaa manaa kootiin maallaqa akkasnarraa nyaatee abbaa manaa kootiin na goyyumsee abaluut akkasuma godhee abaluut akkan na godhee dhiira qofaa miti dubartiin walimattee wal arrabsaa jirti jechuudha. Oli saaxilinaa ol sattara olii dhoksa kaan obsaa kaan dhoksaadha Oromoon. Obsa qabaachuun dirqama kaanis immoo dhofkachuun dirqama. Maaliif iccitii ofii hunda yeroo gabbaafte keessuun kee duwwaa ta'a qilleensa taataati. Kanaafuu waan qaban qaqqabataa deeman jedhe Oromooni. Hanga fedhan aaranirree hanga fedhan mataan nama tuqamurree tarkaanfii amma kana gahu fudhachuun akka yaada kootan ayyamamaa miti jechuudha. Saniifuu immoo namni soba malee yoo amma fedhee aaree yoo amma fedhee dhabillee guyyaa tokko milkaa'uu hin danda'a jechuudha. Akka dukkanaa'etti nafu numa bari'aa miti. Saniifuu namni akka dhalatetti nafu numa ka'ee deema. Ka yeroo daa'ummaatti nafu wanti hundinuu immoo akka har'aatti nafu jijjiiramaa deema. Kalee fi har'i tokko miti. Torbeen darbeef torbeen kun tokko miti. Jiini kuniif jiini dhufu tokko miti. Hoggaan kuniif hoggaan dhufu tokko miti. Hanguma guyyaan bari'ee dhiyee deemu hanguma sa'aatiin ol jijjiiramaa deemu wanti hin jijjiiramne hin jiru. Yoo dhabdes hinuma argatta guyyaa tokko. Yoo qabaattes guyyaa tokko hinuma dhabda. Kan sii kennus Rabbi kan sirraa fudhatus Rabbi. Namni sii hin kennu namni sirraa hin fudhatu. Yoo Rabbi irraan dhufne jechuudha. Saniifuu yoo wallaaltee har'a yoo wallaaltu taatee boru beekaa ta'uu qabda. Waan wallaaltee goote sanirra barumsa fudhachuu dirqama mataa keetiitii jechuudha itti yaaddee. Kanaaf jennaan namni na miidhe hin jedhin. Miidhamaan har'a miidhama maree boru tarii namni har'a si miidhe kun boru ofii isaati miidhamee ati immoo nama miidhama san keessaa baatee nama kana miidhaa san keessaa baasu ta'uu dandeessa yoo Rabbi jedhe. Yoo hirkoo Rabbii qabaattee Rabbii keetti amantee namatti amanuu baattee jechuudha. Kanaafuu obsuu waan hunda caalaa waa tokko hin godhun jedhin nan godha inshaallah jedhi malee wanti hin godhamnes hin jiru wanti addunyaa tana irratti jechuudha. Wanti hin godhamne hin jiru wanti hin jijjiiramne hin jiru wanti hin geenyes hin jiru yoo ati karoora kaayyoo qabaatte bakka nan gahatte saninuma geessaa jechuudha. Yoo warra dhabdee beelan bulte borummoo quufan buluu dandeessa yoo Rabbiin jedhe. Maaliif namni akka dhabetti nafu inuma argatallee inuma dhaballee jechuudha. Qabeenyillee fixeensa ganamaa jaalalli bara kanaatillee fixeensa ganamaa. Fixeensi ganamaa yoo argame gezee yeroo aduun baatee ho'e aduun tun iftee lafti ho'e hin bada. Akkasuma wanti hundinuu qabeenyillee akkasii hiyyummaanillee akkasii yoo har'a yoomtee dhabde galgala kee keessa yookiin yeroo xiqqoo booda Rabbi wooma xiqqoodhaan si duroomsuu danda'a. Qabeenya sanillee argachuu dandeessa. Jaalala har'a dhabde kanallee immoo argachuu dandeessa jechuudha. Yoo fayyaa qabaatte ofitti amantummaa qabaatte waa hunda caala of ta'uudha ofitti amanuudha. Namatti osoo hin taane ofii keetti sammuu keetti amanteennaan iddoon ati hin geenyellee hin jiru. Namni har'a si miidhullee inshaallah ofii isaatiifillee miidhama san arguu danda'a jechuudha. Yoo ofitti amante miidhama namaa san immoo nama san miidhaa san keessaa baasuuf yoo ati tattaafattee karoorfatte Rabbiin sillee hin miidhu jechuudha. Rabbii biratti ati miidhamaa miti nama fuulduratti miidhamaadha dhabduudha tuffatamtuudha
kijibduudha hattuudha waa hunda nama fuulduratti garuu atiin kun mataa kee amansiiftee waan sanirraa bilisa taatee ofitti amantee jiraatteenna waa tokko wanti namni nama godhullee hin jiru wanti namni nama godhullee hin jiru kan waa hunda addunyaa tana irrattillee akiraattirree kan waa hunda nama godhullee waa hunda nama godhurree rabbii tokkicha kan uume tokkichaa jechuudha. Kanaafuu ilma namaa kabaji malee hin sodaatin. Rakkina isaa ittiin gammadin gammachuu isaatti gammadi malee rakkina isaa wajjin rakkadhu rakkoo san keessaa baasi. Nama miidhin namni si haa miidhu malee yoomiyyuu taanaan nama miidhuuf hin tattaafatin namni si haa miidhu. Namni nama miidhe miidhamaadha ofiisaatiif iyyuu sammuun isaatiiyyuu miidhamaadha. Akkasii nama kabajuun dirqama ilma namaati. Namni nama kabaje nama ofiisaati kabajamulleedha. Yoo namni si tuffatillee ati nama hin tuffatini. Hundaafiyyuu yaadni koo kana maa isinitti tole like